Kun akkuma agartan kaartoona meeqa fidanii saambusaa kun dijaaja kan kaartoona keessaa sallahama kun warra lama saambusaa sabbaa lama dijaaja abbaa lama asitti akkuma agartan ijjeessa rafaa qopheeffadhee jira jechuudha. Asitti istaandiin isin garsiifamee jira irra yeroo duraatiif xiqqaa tokko bitadhee akkasumas salaamtaan kennee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hordoftoota kiyyaa akkamittaan ani jira alhamdulillah isinis akka fayyaa qabdan abdiin qabaniin jaa. Arra walitti deebinee jirra maaliif walitti deebinee saambusaan dalaguu diimaa saambusaa ramadaanaatiin ammaan tana diimaa akkasuma obboleeyyii viidiyoon tunne viidiyoon guyyaa meeqa waraabinna wadhee dhiifamaan sinin jaa hedduu dheeraattee wanti irraan kaa'e suwinti moo wanta jarjarsu sanarra kaa'e akkasuma na wajjin turtii gaarii sinin jaa kun asitti akkuma agartan jizara shungurtaa qullubbii filfil baaridii fi filfil baarid qaccee qabbanootu jechuudha. Yaa akkasii baqduunas afaan oromootiin hin beeku. Akkasii kunoo waan hanga kana qopheeffadhee jira akkuma agartanii ammaan tana jijjiiradhee dhiquttiin jira. Kunoo akkuma agartan shungurtaa jiru diimaa. Dhugaa viidiyoo wahiin jalatti dhayyee viidiyoo tana akkumaan itti isinii gadhiisu jiru har'a akkumaan itti gadhiisu jiru naaf rabbi qofaaf beeka dhugaa jawwaallee hedduu takka nama qoree ture. Okay ammaan tana kun akkuma agartan shungurtaa jiruu eegaleetiin jira. Waan jawwaallee na godhe moora dhugaan sinin jaa marraa 100 takka ol editingii godhuudhaaf mokkoree ture dhugaa jawwaallee hedduu akkana rakke. Inshallah amma rabbi wajji yoo gabbuseen sirreessias ni ilaallan isin jaa. Akkuma agartan shungurtaa jiradhee jira kun waa hunda jiradhee jira filfil baarid shungurtaa qullubbii baqduunas baharaat maal jedhaniin ta'an kurkum ammas baharaat akka bira maqaa isin beeku as kun akkuma agartan seeyita firii lama distii godhee shungurtaa firii lamatti godhee akkasitti boodarra dijaaja qophatti wanti godhu diima xabbaquu diima. Qophattiin wanti godhu deemu bilcheessu diimu bilcheessee wanti osoo hin taane bakka xiqqoo akkuma agartan kun asittis zayitii firii lamatti naqadhee shungurtaatti naqee kun akkuma agartan qullubbiitti naqu jira shungurtaa bilcheessee jira garuu viidiyoo wanti hin godhe akkuma isin jee qullubbiitti naqee jira asitti immoo filfil baariitti naqu jira. Kun akkuma agartan dijaajatti naqee walii wanti godhee jira achitti ijjas naqee jechuudha. Akkuma agartanii kun ijjasaraa fi wantoota anti naannoo walitti wanti godhu jira kun akkuma agartanitti soogiddeetti naqu jira jechuudha. Tartiin keessan ammallee na wajjin haa ta'u. Kun akkuma agartan sirra gahee jira. Guyyaa duraati guyyaa dura godhee kun guyyaa dura kun akkuma agartan akirarra baqduun asitti naqu jira filfil baaritti lamarraa hambisee ture reefuun tana sanis itti naqu jira jechuudha. Akka qofantii ta'uuf asitti kaameerarraa ifama. Kun akkuma agartanii kun guyyaan dura guyyaa duraati. Tartiin keessan ana wajjin haa ta'u kun itti godhee bakka tanatti diinaa san naaf wanti dhawaan taateef akka isiin taabeen asitti waan biraa qopheessu jira. Kun akkuma agartan sirra geessee jira waan hunda xumuree jira amma maal godhu deemna tartiin keessan ana wajjin ta'u malee kun ammaan tana fixee jira qopheeffachuu jira kun bidina saambusaatis amma kun eegalee jira lammaruudha jidduutti xiqqoo wanti hin godhee namaatu achi liblibjii sanii fi wanti godhee ture kun guyyaan dura maree ammaan tana kun asirra fixee jira jechuudha. Amma kun kaniin keessa guurunaa fidanii kaartoon meeqa fiduu guddaa fi xiqqaanaa fidanii gabaabaan kun xixiqqaa isaatii dheeraan sana immoo guddaa isaati jechuudha. Kun akkuma agartan asitti fixee jira kun asitti guuru deema jechuudha. Miikaa kana firii 20 itti guuru jechuudha. 20 itti guuru deema. Leentii yoo dhiifamaan isiniin jaa wallaahi naa wanti yoo jira jawwaallee sorry dhiifama.
akkasitti kunoo fedhii diiddamittiin itti guuru jira. Turtiin keessan ammallee anaa wajjin haa ta'u. Laayikii godhuun dagatinaa. Warri maatii kiyyan sabskiraayib naa godhuun dagatinaa. Istiin homaa isiniin gootu. Jawwaalli waan takka isinirraan ta'u maallaqan baasanii sabskiraayib naa godhaa. Laayikii naa godhaa isiniin jaa. Isinitti tolte viidiyoon tiyya gadhumaatiin naa ilaalaa hiriyoota keessaniif sheer naa godhaa isiniin jaa. Hedduun isin jaaladha. Akkuma agartanii obsaa. Bakkaan irra dhaabiif waan irra dhaabiin beeku jaraan na yaame kun akkuma agartan asitti godhittiin jira fixeeti lamiikaa kana diiddamin itti guyyaa duraati kun waan isiniin jee hafuuran keessaa yaasu jira bakka kanatti miikaan hafuuranti qabdu kun akkuma agartan fixee jira jechuudha. Asittis guyyaan kunis guyyaa lammaffaati. Guyyaa faati akkuma agartanii shunkurtaa bilbilbaa Bakka akkuma taraa duraa sanii har'a akkuma agartan wanni lukkuu afurii jechuudha. Har'a hedduun godhuu deema guyyaa duraa sanii lukkuu lamaa fi lukkuu lama keessatti jiru lukkuu lubbuu qabdu lama osoo hin taane wanti kana kan lukkuu kana lama busaa sanis lamaan baafadhe guyyaa itti aanu immoo afuriin baafadhe jechuudha kan lukkuu sanii ziyaan godhe hoddommeessee godhe guyyaa lamadaa. Kun akkuma agartanitti asitti godhuu eegalee kunis guyyaa lamadaati. Distichi aansanii wanti akkasii jira lukkuu achitti wanti godhu jira asitti kishna isaa godhu jira jechuudha. Kun akkuma bilbaareetti itti naqee jira. Kun akkuma agartan isatti kuusi viidiyoo cinaa tokko sirraa muree cinaa tokko sirraan kaachisee agartan asitti wanti itti naqu jira jeesara itti naqu jira kiyaar itti naqu jira. Asitti akkuma agartan baqduunis itti naqu jira baharaat itti naqu jira akkuma itti naquttiin jira waa hunda soogidda itti naqee waa hunda itti naqu jira jechuudha. Dhugaa hedduu takka mi'aawee hedduu takka tolee akkuma agartanii asitti wanti kana firii lamatti godhee itti godhu jira maali xumaaxu timaatiin daakii akkasii. Ammaan tana kana waa hunda waliif fixee jira. Salsaa akkasii kun irra deddeebi'ee hima. Kun amma seegaa jira. Asittis guyyaa lamadaati akka agartanii. Asitti harka kiyya dhiqatu jira. Akkuma agartan kunis guyyaa lamadaati isiniin. Kun eegaluuf deema dhiquun. Wanti godhuu deema saamtaa godhutti kun harka kiyya naadii fe'ifadhee dhiqadhee jira. Kun maruu eegalee jira. Kun akkuma agartanii lamadaati isiniin jeegaa'ee kaa'ee jira. Kunoo amantana asitti tokko saanaa tokko godhee jira. Saanaa lamadaa godhee jira. Hunda xumuree jira. Ammatti miikkaa guuruu jira. Miikkattiin guuruu deema jechuudha. Akkuma agartanii asitti illee aalee diiddamumaaniin guuruu jira jechuudha. Bakka kanatti ifaan kaan tokko qabsiisanii sanii akkasitti qararee wanti ta'e. Kun akkuma agartanii itti guuruutiin jira. Viidiyoo dhugaa viidiyoo daqiiqaa meeqa sinaanaa jiru. Annumaa hin beeku viidiyoo hedduu dheertuutiin daqiiqaa 15 deebisee. Kun akkuma agartanii amma itti guuruutti jirra miikkatti. Ammaan tokko itti guuree fixee saanaa tokko fixee kan lamaa eegalee ammas itti guuruudhaaf viidiyoo akkuma nagaree afaan isiniin jee jidduutti wanti hin godhu jira. Kun akkuma agartanii ammas itti guuru jira. Dhugaa guyyaan kun halkan za'aa 8 galeen dhugaa na tursiisee isiniin dhiifa magammas taraa meeqan biraa kaka'ee yaa rabbi. Kun akkuma agartan asitti miyyuu takka adda fidee indoomii asitti as darbitee naa godhanii liblib jettee sorry. Ammatti kunoo fixee jira alas diiddamii mee feestaala kana miikkaa kan miikkaa meeqa keessa diiddam jirti.
akkasiin isiniin jaa amantana kunoo wanti ittiin guuru deema firfireezerri ittiin guuru deema kunoo kan wanni godhe guyyaan kunis guyyaati shunkurtaa jeesara baqduunis filfilaarit baharaat akkuma yeroo duraa san kunis guyyaa sadaffaadha jechuudha akkuma agartanii viidiyoo guyyaa minjee kunoo akkuma agartanii asitti distii wanti qopheeffadha achitti akkashina agartan asitti shunkurtaa firii lama jaalatti wanti godhe kunoo arra firii meeqa firii shanii yaa akkasumatti fakkaata firii shanii qopheessee arra hedduu arra guyyumarra hoddommeessaa deema kunoo akkuma agartan dila tokko kunoo asitti amma akkana fakkaata amma wanti isaatiin godhu deema kunoo dabolee bilchaatee jira inni jechuudha asitti kishna isaa dalaguu deema jechuudha kunoo akkuma agartan asitti zayitii illee shunkurtaatti naqadhee dhiifama sagalee viidiyoo tana keessatti sagaleen tiyyoo ciccitamte dhiifama waala kiyyarraa hin isin jaa kun akkuma agartan qullubbii naqu jira qullubbiitti naqee filfil baariitti naqu jira agartanii asitti immoo wanti inta naquu deema dhiifama sagaleen tiyyoo dukkaa haa ta'u narraa kutu jira sanii fi kun akkuma asitti itti naqadhee jira amma walitti laaqu jira waliin laaqee jira jeesarratti naqu jira kun akkuma agartan asirraan geenyee jirra guyyaa sadaffaadhi wanti kun kasaatii miti iddoo wantiidha garuu laazima godhuun kun akkuma agartan asirra jira kun asitti gidduutti naqu jira jechuudha asitti wanti baqduun asitti naqu jira asitti kun akkuma agartan maajuun tomaatii jira kunoo asirra jira ammatti filfil baariit firii lama irraa hambisee jira taraa duraa sanii bas firii lama dhuma isaa irratti naqu jira asitti kun akkana fakkaata kun jechuudha amma na xumuree jira kanaas bilcheessee jira maruudhaaf amma tan akkanarra geessee jira kunatu jira maruuf hin deema jechuudha amma tan eegaluuf hin deema keessallee bishu jira